karaa dubbiin argatanii dubbima isin gurraan dhageettan argatanii akka nama afaan Oromootiin hiikuutitti isinitti himaa jirra. Maarree isinii dhiisanii ka argitanii dhugaan isan quubsine dhugaatiin isan quubsu jedhanii. Kanaafuu isin ulfaadhaa galatooma loon illee marga afaan kaayaa jedhanii. Waan akkanaati dubbii argitanii gabaabsumatu tola sagantaan illee sagantaa guddatu duubatti hafee jira. Oo aaden. Kota kaama. Maalama isinuu dubbattanii waa hafanii fi miyoo ani hafee taate malee ammaan jara kanneen baga rabbi isinii fite jennaan isinuu fixattanii. Akkan lafa akbar. Maarree abbaa ruqiyyaatiif agartee isinillee waan hundaayyuu laaltanii dongora jirullee laaltanii dhugaa tanallee agartanii gadi qabdaniitiin ija keenna duratti as baaftanii waan hundaa dubbattanii kabaja isin har'a nuu gootan kana rabbi isin haa kabaju jennaan. Kottaa maarree ammaan hayyuu keenna ajina siriinillee agartee beekaan namaa osomaa beeku waan hundaayyuu irraa galaa agartee atillee akka uumaa ambaatitti naa kennitee murtii naa kennitee dhamaa ammoo sirraan qaladhu jettee deebistee fi agartee duraa duuba kee rabbi si haa tolchu. Rabbiin karaa of si beeksise beekumsa kana beekumsarraan caalu rabbi si haa kennu. Addunyaa akiratti illee si haa milkeessu tantee oluma haa taatu jedhaan. Kottaa ammaan isinuyyuu milkooytanii rabbi isin milkeesse dubbiin dhume ooyfiif garmoo ooyfiititti deemnaa dhugaan jiru kana fakkaataa gara shayxaanaa tanatti haa daddafnuka komima malee isin wanti miti. Waan guddaa waan ajaa'ibaa dubbattan. Abbaa Ruqayyaa. Karaa dubbii fixattanii. Eebballee eebbiftanii kabajallee kennitanii fi rabbi isaa haa kabaju innillee isin kabaje. Waan daneen qabdu goone. Amma gaa wanni hafte argitanii afwallillaa jechuudha argitanii ta shayxaanaa tan nurraa gorraaja. Kaama barbiyyaa ol dhaabadhaati amma walitti hajiisinu. Ol jedhasi. Yoo saneen dhiisa haa ta'an jechuudha waliin jennaa gina akkanumatti. Allahu akbar abbaa walitti rabbisanii. Wallahi baay'ee. Taatartiif afooyinaa lillahi tabaruutiif akka isin hin saloofne dubbiifi maaliif tasa nama seenti. Akkasii isiniin jaarsaallee ulfaadhaa afooyinaa lillahi tarabbiitiif fixanna. Ijoon mee bishaan harkaa fidaa biyya naa. Ijoolleen bishaan harkaa jedhaan. Bishaan as fidaa ijoollee mee bishaan oolan. Bishaan harkaa keessummaan tuni waa afaanii naa qabdu akka ganama baatee namni afaan qullaa jiran waa haasayaa jira. Ijoollee. Akkana Nasrii oodde naafsii warri as keessa jiru warri as jala jirullee asumaanuu gaa isinillee Nasrilleen ulfaadhaa galatooma jaarsonnillee garteetiniin nama gartee maatii walitti sufuuf walitti araarsuuf gaa akkatti gaaddise jalatti baatanii ganamarraa teettanii ummanni as taa'u kunillee jarri kun wal dhabuun hin maltu gidduu isaanii wal dhabni taa'uun hin malu jechaa ta'anii dhageeffatanii maarree gartee nama toltuu suuqutu bakka toltuu oola nama sufuu barbaadutu bakka waa sufan dhaqee taa'ee kun dubbata kun dhaggeeffata. Ammaan ulfaadhaa eegan harkatti qabdanii marga afaan harkaa kaa'attan nu dhamumaaf haqumaaf ol fudhanne eega qabattanii marga afaan kaa'attan immoo Dubaa hin taatu dhufaa jirra anoolaa kanan dhiisu qaleetiin feesalatti naqee baadhetiin Dubaa hin fida. Dhugaa wallaahi. Waan dhugaa hin goona jenneen goona dhaloonni akka afaaniin ishii garaan hin biin barannee fi goona itti obsan. Osoo as jiraate anoolaa kana lafaan dhayaa garuu yoo lafallee hin dhoofne numa nyaata maqama malee dhamti numa biratti dhumti jechaa fi amma garuu feesalatti naqee deemtanii zambiilii saniin qabdan. Jedhan ka abbaa wantii jedhan ka akkam jenna mee tana. Abbaa milkii jedha abbaa milkii. Mee beenaa ka. Shoodde naafsiifiin kun abbaa milkiiti. Abbaa milkii. Asumaan argitanii. Mammaa katuu yoo waan jedhe beeytanii. Beekaa ammaa nama ulfeessa jennaan ulfinna isaatii fi xiqqaan uumaa nama xiqqeessa jennaan xiqqeenna isaatii fi jedhan. Allahu akbar akkan. Maarree ammaan ijoolleen ijoollee firii qabdu
waan hundaayyuu laalanii agartee wanni kunidha ma'a haga agartee Dubaayiin dhaquu dira taranii peestaali mattuu ciree qabadha haga jechuu dirasii ga'anii wanti kuni agartanii jaalala ibsa malee waajibbiinsaa miti. Ammaani ijoollee tana agartee rabbi isin alaa fuudhu ija ummataa duraa rabbi isin haa folchu. Eeteessan oluma haa taatu. Duraanuu rabbi beekaa si godhe. Abbaan biyyaa kiyyaan illee haguma danda'uun du'aayin si godha agartee rabbiin abbaa irraa ol fuudhu isatu beekaa. Rabbiin jaalala tana jaalala fi xabaatu rabbi isin haa taasisu. Duraanuu uf beeytanii uumaa ambaa beeytanii akka kaleessa agartee uumaan ambaa jettutti ilaaltanii qoramataa miilaa qabattanii tana borotamiin dubbadha. Eessatti jalaa baatu agartee har'a sirnaan akkanatti isin dubbachiise Haaji Nasrii kiyya waliin rabbi isin haa milkeessu. Keessan oluma haa taatu. Akkana agartee rabbiin keerii isinii haa godhuuti itti deebi'a ani mirqaaneetumaan keessa ba'e. Akka namaarree dubbiin argitanii jedha. Dubbiin dhumte maasha Allah argitanii sagantaan nu seenaa. Sagantaan seenaa. Nasri har'a ani duri guddoo carraallee nama wannan jedhu naman rakkisu ammoo warri jaalattoota kiyyaa faansiiwwan kiyya jala kana sirba Muktaar Usmaan akka nu affeertu jedhanii qaataa nama tawwatanii meeshin na godhaa jiranii yoo eeyyama keessan ta'e takka irra buufadheetiniin koonaa qabadhaan hoffolchaa jedhe. Ayyee offolaa jenne nullee sagantaan itti seenuu himnu kanuma jalqaba mata duree sagantaa kennaa himna gabaasa kenna waliigala ammoo shooddeen jiddu nu dhiyeessaa deema sagantaan maanuu ka dhufneefu sagantaa bohaartiiti hawaasa bohaarsuudha bashannansiisuudha giddumaan ammoo hajaa xiqqoo hawaasa irraa qabna hajaan teennas sagantaa fooloo akkaawuntii tuujii siraa jedhu kana follow geessisuudha har'i Agustii 7 har'i tokko gaafni dhumatu gaafa 7 torbaanadhaati guyyaan qabnu chaalenjiin abbaa ruqiyyaatiif haadha ruqiyyaatiif kennamee badhaasa birrii 50,000 tiktokii kana follow 70 qofa galchuudha amma 44 irra jirra kan nu hafe 26 qofa oromoodhaaf salphaadha kanaafiyyuu walumaa galatti akka haati ruqiyyaatiif abbaan ruqiyyaallee Dubaayii dhufanii bashannanayyoo barbaadan hundi keessaniyyuu fooloo godhaanii akkaawuntii tuujii kana 70 galchine Dubaayii dhufanii bashannananii birrii 50,000 Itoophiyaa badhaafamanii nuti ammoo warra nu daawwataa jirtan kana isin bohaarsinaa isin bashannansiisnaa warroota dandeettii walaloo qaban ka sirbaa qaban namni gastii kana keessa jiru hundi isaanii warra kennama garaagaraa qabanidha. Abbaan ruqiyyaatiif haati ruqiyyaallee warra dandeettii koomeedii diraamaa bifa aadaa fi duudhaa safuu eeggateen ummata hawaasa bohaarsanii ummata hawaasa bashannansiisanii namoota aartii keessa jiranii kanaafiyyuu namni gammachuun namaa isin gammachiisu qabu jalqaba irratti manuma kanayyuu koppii liinkii nu godhaa nama hedduu barbaannaa fooloo hedduu barbaannaa guyyaan qabnu guyyaa 7 qofaadha guyyaa gabaabaa kana keessatti ammooyyuu challenge kun dhugaa rabbi 70 guutuu dadhabanii jala tare nama tulfaata kuma 100 yoo ta'e 70 gaidha kana nu kuma 100 guutuu qabnaa walakkaa jecha kuma 44 irra jira har'a xiqqaate mana kanatti kuma 50 seennee bahuu qabnaa sa'aatii dheeraa fudhannee halkan sa'a tokko sa'a lamaati wajjin turra kanaafuu waan kana hajamnee isinitti dhufne jennaan hawaasa kennan nu ammoo yeroo dhufnu mana kana yeroo kamiyyuu afaan duwwaan dhufnu warroota aartii walaloo yeedaloo sirba waan garagaraa dandeettii garagaraa diraamaa koomeedii gaggabaabaa warroota qaban affeerree dhufnee asitti isin bohaarsaa isin kolfisiisaa hajaa teennallee egraman gadii kan bahannu ta'a jalqaba irra koppii liinkii kana hundi keessan namni 300 jirtan kun koppii liinkii nu godhaa amma sagantaa osoo gara abbaa ruqiyyaatiif haadha ruqiyyaatiitti hin dabarsini jalqabumarraa warri mana kana keessa jirtan daqiiqaa tokko fayyadamtanii firee Mooses Orjii Naafii Shooddee Kaasaahun Seefuu kan waan dandeettaniif waan hawaasa kana hin bohaarsettan daqiiqaa tokko kan nu affeertan ta'a firee marraa eegalu badhaanoo Naafii irraa eegala isatu isin affeera jedhee Naafii booda firee kazaa Mooses Orjii Kaasaahun Seefuu xumurarra ammoo Shooddeen madirakii isatu nu hoogganaa banatee gabaasa waliigalaatiin sagantaa nu eegalchiisa
karaa akkaawuntii 2G jedhu abbaan ruqiyyaatiif haati ruqiyyaallee waan nu affeeranii fooloo keenya itti goosisuu kan itti fufnu ta'a. Ammumarraa eegalee garuu akkaawuntii 2G siraa jedhu kana hundi keessan fooloo gochuudhaan akka eegaltan kabajaaf jaalala guddaa walii isin gaafannaa. Naafi keeti madarakiin daqiiqaa tokko walii dabartaa. Yaa guys hedduu galatoomaa ulfaadha. Gaa sirbichaan asumaan eegala. Dhuftee boontuun arsi'ee tayoo mara yaadu anaa dhufu kootuma koot oluma dhiyaadu gama fayyaa qabu dhukkuba keenaadha arzoomni gorzooma jennaan kanaaf si barbaada calleen morma keetirraa taguun duuta kee jidduu rafeen bullee yaadu kee argee gatti miidhagduu. Otoo sin gaafanne biyya keetu baale ta'uu hima beekti keetu. Otoo sin gaafanne biyya keetu arsii ta'uu hima beekti keetu. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Meena eegisha arsii wajjin galaaye. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Meena eegisha arsii wajjin galaaye. Argee bareedduu taboo goolaa fedhadhaanii urjii bareeda warri guddisee daa'imaanii ittuu haa caalu bulbulee jedhan maqaanii. Tadaangaa hin qabne miidhaga toltee uumarraa ijaan na laalte akkami qalbiin na jeefti. Sooma yalooko bareedduu si kommandooti. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Meena eegisha talaa wajjin galaa. Haatee gaametti bareeda uumaan faayamtee. Abbeetti eessayyuu kalammiin irraa badhaatee laalaa miilaala bareeda walaa budaalte. Tasikoo mandooti tawa caalee bullaalaa deemsatti beeke yoo dhuftu fagoo ilaala. Edaa gooshiyoo hin garre kasiinaa caala. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Manni keessan gaaddisaa odaa jalaaye. Meena eegisha talaa wajjin galaa. Nasrishaa gaayis uummata koo uummata jaalatamaa hedduu galatoomaa asumaan ani carraa lammaffaa yoo argadhe sirba warra soddaa Nasriifaa gibee gama biyya baajifaarii jedhaa warra gahee gaafannaan ka jedhu isiniitti deebisaa. Agarsiifamuu sagantaa nama biraatiif dabarseera galatooma. Ati dheeraa waliin turraa wal bashannansiisnaa wal bohaarsinaa garuu warri nu daawwataa jirtan as bakka fuula kiyyaa kana bira taaptaap gochuu fi koppii liinkii gochuun dagatinaa. Maaliif koppii liinkii